አጎት ልጅ ማከ ሰባሳ እትለብስ አተ የለም ያ ምንድነው Egaa waan baay'ee takka nama ajaa'ibu jechuudha arra argee kanan dhufee akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo annagaa qaba galata rabbi egaa wanti ani har'a argeetiin dhufee waan baay'ee takka nama zagannanudha jechuudha isuma dhugaa dubbachuudha fi akka carraa ta'ee charchiidhaan reefuun galee jechuudha dhiyoodha tureera galuu xiqqoodha reef buna dhugnee asumaan asiyuun kaane asuma taayitiin hin jira gina akka carraa ta'ee zimmeedhee usuman TikTok keessa seenee TikTok keessa deemaa jiruun arkee jechuudha waan baay'ee akka nama ajaa'ibuudha mee wajjumaan ilaalla waan kana turtiin keessa naala waliin haa ta'u فتا قطو بوبو من نزل يتقطروا يتقطروا من نزل فلاس شوف فلاس دراسي مكلاكين بزي ብቻ አልተረቱ فلاس لا አተረቱ ها በዝና በዚህ ሆገ ይሄን ፍዳና አለን ምንድነው ወይ ፍዳስ ምንድነው እሱ دراسي መከላከል ነው ምንድነው መጠበቀው ተዋጋንን ተርኩሳን መንፈስ ነው ተርኩፋን ነው መጠበቂያ ነው ይላል ያስተረኩ እንቆላ አርጌ እንቆላ ምን ይጠብቃል ይሄ ደግሞ አፈር ይጠብቃል ነው ጠንቋይ ነው በቃ ማምን ያንተናል ምንድነው እኔ ጠንቋይ ሆንኩ በቃ ጠንቋይ ነኝ ጠንቋይ ነኝ በቃ ጠንቋይ ነው ካላችሁ ካዲያ ምን ያደርጋለሁ ካላችሁ ማለት ምንድነው ታሪክ ይሄ ከዚህ በላይ ምን ማለት ነው የፈለከው ካሁን በኋላ ተርፍ ነገር እንዳትናገር እንግዲህ አፈርጣሉ ምንድነው ታሪክ ይሄ ምንድነው ይዘያ ያ እጅ ላይ ያዝ ነው ያለው ቆሻሻ ምን አይነት በእናት ጥንቆላ አንተ እንዴ ጥንቆላ ከነጫሩ ጀረሙ ምን ጥንቆላ አይደለም እንዴ እሺ ይሄን አንተ አይደለም መጻፍ እኮ እሱን ማን ጻፈው ፍዳይ እንዴ እኔ ራሴ አጥቼ ነው ፍዳይ ማን ጻፈው ናራጭ ፍቆ መከላከያ መጠበቃ እኔ ወይኔ akkuma argitanitti jechuudha egaa namichi dhannasaa mulu sansalatiidha hidhatee akkasuma immoo waraqata garaa jechuudha kan aganan jedhamni garuu ani hin beeku maalidha fakkiin namatti geessuudhaaf ta'ee namarratti goosisee jira ta'ee bakka xonqolaa jechaati miti kan isaan jirarree xonqolaadha jechaa jiru jechuudha maal akka ta'e garuu hin beekan maaliif akka ta'e ያው barreeffame daariin qabu akkuma argitan jechuudha barreeffamni baay'eetu jira deebisee harka isaarratti kan inni godhatee bakka akka intini wayitee barreeffama xixiqqoodhaan harka isaarratti godhamee jira kutaa tokkoffaadha hanga sadaffaatiitti jira jechuudha wanti kuni hunda saalaalee baay'uma tokko bakka zingni na hidheessa dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha garuu viidiyoo tokko irratti waan kana hunda isaa gaafan fidee naadabuu danda'a malee viidiyoo namaa fidinaan jedhe raawwatee naadabuu danda'a sababa kanaatiif hunda isaa fiduu hin dandeenye tarii ilaalee raawwadhe jechuudha wanni kun maalidha kan jedhu kana sirriitti ilaalee dhaggeeffadhee kutaa lammaffaa isaa itti aansee isin fiduu danda'a akkasuma immoo namoonni baay'een keessan arguu dandeessu jechuudha wanni kun bakka baay'ee jira namoota baay'ee irratti waan akkanaa kun kan raawwatamu jira jechuudha garuu maaliif wanni kun maaliif ta'a maaliif wanni kun godhamuu danda'a maaliif wanti kun namarratti gochamuu danda'a miknaatus min ስለሆነ ነው maal sila ta'eef ana wanti gaafii natti ta'ee na dhiisuu yeroo tokko xonqolaa jedhanii waan ta'e jedhanii kanumti namarratti godhaniif kun sababa maal ta'eef qaama namichi kun gaafa ilaalani hatta dhannasaa muluu sansalataa hidhatee jira dhannasaa muluu jechuudha jalarraan gubbaarran shurraabii kaawwatee jalarraanis uffata uffatee raatee uffata saatirran sansalata hidhatee jira jechuudha qaamni isaa muluun isaa sansalataa hidhameetii jira geen daftarriin barreesseetiin jiru aan aadaa miti jechuudha kan aadaa miti akkasi waan xixiqqaa kana barreessee akkas mammaree raawwatee kan inni godhu jechuudha sababa maaliitiif waan kana gootee jennaan namatu na ergaa malee dura anamiti kan barreessu jedhe anamiti kan namattis godhu jedhe anamiti wantichi godhamu sanattis kan gochuudhaaf deemu namatu natti kenna animmoo ergaa kana qaqqabsiisa sinigalte ergamaa jechuudha ergamaadha jechuudha inni kun kan ergu nama biraati
inni immoo bakka jedhame sanatti geessee ebelutis godhi yoo jedhameen biyya kanaafis akka biyyattiin kun wanta takka rakkinni biyyattii kana keessa ga'uuf yookiin immoo akka wanti tokko uumamuuf jechuudha. Dabtaraan kun barreessanii barreeffama kana xonqolaa kana isatti kennanii inni immoo bakka isaan jedha sanatti geessee kaa yookiin immoo nama sanatti geessee kenna yookiin godha jechuudha. Waan ta'e maal akka godhamu ani hin beeku rabbiin tokkichi kun haa beeku maleedha. So gini bakka namni namaaf hin ciisu maaliif kana nan jedhu kanadha jechuudha. Maaliif namni yoo jiraate jireenyi iyyuu akkasiin kunoo silaara waan taane nama godhaa jirti. Jireenyi iyyuu taa'ateessuma nama dhoorkaa jirti. Maaliif namarratti waan hin taane yaanna? Maaliif obboleessa keenya miina? Maaf obboleettii keenya miina? Maaliif waan hin taane irratti yaanna? Maaliif waan isaanii malle tokko irratti hojjanna? Kanaaf iyyuu jechuudha isuma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee tokko viidiyoo kana tokkoffaa isaatii jalqabee hanga sadaffaa isaatti dhaggeeffadheen ture baay'uma tokko nan zagannan jechuudha. Isuma dhugaa waaqa dubbachuuf baay'ee tokko nan zagannan. Maaliif kuni godhama kan nan jedhu jechuudha. Maaliif cirraash jechuudha kutaa sadaffaa sarratti immoo lammaffaa sarratti natti fakkaata warreen bira jiran kuni namicha Amaariffa malee waan beeku natti fakkaatu. Amaariffa dubbataa ijoolleen garuu warri haasofsiisaa jiran Oromiffa Amaariffa badaa hin beekanii Amaariffa na dubbatanii caccabsaa dubbatu akkuma kan koo kana jechuudha. Haadhi ishii daaraa godhatti irra deemate jechuudha isaan haasa'aa jiranii. Haa ta'u malee gaafa isaan jechuudha jaarsi wayii kibriitii qabsiisee waan barreeffama isaa kana nan guba gaafa inni gubatuu fi didee jechuudha barreeffamichi. Barreeffamichi gubatuu fi didee ofitti namitti umaan jechuudha namichi umaanii namitti dhuma intiniidhaan namitti dhuma intinii xonqolittii baattee deemtu kanani gubi jedhanii inni mataan isaa gubee jechuudha. Isatu gubee malee namni inni kun iyyuu gubuutii dadhabee jechuudha wanticha kana xonqolicha kana jechuudha. Gubachuu didi. Daarii hin qabu bakka akkuma argitan kunoo daarii hin qabu. Daarii hin qabu wanti ta'e kan inni baatee deemu barreeffama kan kompiitaraan barreeffame kan qalamii diimaadhaan iskibirtoo diimaadhaan barreeffame bakka daarii hin qabuun isiniin jedhame daarii akkuma kun asirratti argaa jirtanii daarii hin qabu jechuudha. Gin maal kibriitii meeqa fixeessa ina namtichi inni gubuudhaaf jedhe kuni kibriitii meeqa kibriitiin hin lokkofama hin dhaamsama hin lokkofama hin dhaamsama jechuudha gubatu wantichi. Boodarra namtichuma isa baatee deemuun akka gubamu godhanii itti qabsiisaniitu iyyuu gimmaasha qabatee dhaabatee hin dhaame. Kazaan booda bakka namichatti akka inni gubuuf isatti isaa gubi jedhanii jechuudha. Inna ilaal masqalii ofirraa qaba. Masqalii intiniin isaa mindino barreeffamni tamma kompiitariidhaan barreeffameeyyuu masqalii qirxii masqalii irratti ka'ee jira jechuudha barreeffamicha irratti. Inna waan baay'ee takka nama tini jedhuudha. Na baay'ee tokko nama dhiba dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee tokko nama zaganaan namni maaliif waan hin taane namarratti godha. Jireenyi namni yoo jireenya isaa jiraate maaliif wanti hin taane namarratti raawwata. Inna waan baay'ee takka nama dhibuudha. Inna waan baay'eetu immoo jira maallaqa irratti kan namatti goosisantu jira. Bara kana keessa rabbummaan nuti namaa eegu malee jireenya namaa kan jaalatu hin jiru. Jireenyi iyyuu taa'ateessuma nama dhorkitee jirti. Namni garuu kan waliif nahu hin jiru jechuudha. Isuma kanattu isuma jireenya akkasittiin taa'ateessuma nama dhorkitu kanarrattu namni waliif hin nahu. Anna rabbiin kana jalaa nu haa baasu. Kun waan baay'ee tokko nama jibbisiisudha. Warra hojii kana hojjetullee waaqayyo isaaniitti araaramu karaa sirriitti isaan haa deebisu. Namarratti cubbuu gochuun gadheedha. Nama kuffisuun gadheedha. Kanaaf rabbi garaa sirriitti isaan haa deebisu jenna. Akkasuma immoo namoonni akka carraatee gara chaanala kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya haaraa warri taatanii akka warri immoo maatii koo taatanii jirtan like share gochuudhaan nu jajjabeessaa. Kana hunda gootaniif guddaa takkaasiin galateeffadhaa bakka jirtanitti nageenya rabbi isiniif haa baay'atu hanga waan biraa qabadhe dhuftutti turtii gaarii isiniif hawwa.